Hordoftoonni Imo kaleerraa as badii buusaa jiran eenyurraa akka isaan onlaayinii dhoffatuu deeman ani naaf hin galle. Walumaa galatti Imo keessan irratti irra waan sadii kan akkam isin barbaachisuun isin barsiisa ana faana bu'a. Profaayila Imo keessan irra cuqaastanii egaa Imo keessan keessa galtanii jechuudha. Security and privacy ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Tokkof irratti kan isin argisiisu onlaayinii Imo akkamitti cufatuu dandeenya. Hiriyaa keenya biratti akka diimattu nu biraan akka daataan banaa ta'u akkamitti dhossaan daataa fayyadamuu dandeenya Imo irratti ka jedhu kana kan kalee isin badii buusaa ooltan jechuudha. Tole eega akkanatti fuula kana qabatee isin dhufe hordoftoota kiyya gadi buutan jechuudha. Gadi buutanii asirratti kunoo last send ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya kunoo akkuma argitan amma kuni onlaayina jechuudha. Onlaayina kan akka nama biraa akka kanaan hin mul'anne akkamitti godhatuu dandeenyaadha. Kunoo asirratti hordoftoota kiyya everyone ka jedhu irra yoo keessan namoonni hundi ni arga jechuudha. Akkasumas my contact ka jedhu irra yoo keessan namoota silkiin isaanii isin biratti save tahee jiru. Nobody irra yoo kaa'attan namni tokko isin arguu hin danda'u jechuudha. Onlaayinni kun guutumaan guututti nama biratti hin mul'atu jechuudha. Yoo nobody kanarra kaa'attan akka kanaan sirreeffadha isa kana. Ifaami hordoftoota kiyya lammaffattiin isin dabarsa. Lammaffarratti kan isin argisiisu hordoftoota kiyya yeroo hiriyaa keessaniin chaatii waliif barreessitan barreeffama adda addaa Imo irratti waliif barreessitan akka isin asitti barreessaa jirtan namni sun akka isin hin agarreef feetan suuta barreessitanii feetan ariifattee ni barreessitanii akka namni sun arginellee yoo godhatu barbaadan jechuudha. Kunoo asirratti jechuudha input status ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan isin dhufa. Kunoo foormulaa isaa asirratti ilaala. Akka kanaan nama biratti ni mul'atu jechuudha yeroo isin namaaf barreessitan. Akka kanatti akka namni isin argine yoo godhatu barbaadanillee kunoo gadi buutanii nobody ka jedhu kanarra kaayyattan. Akkasumas namoonni lakkoofsi isaanii kontaaktii keessan keessatti seef ta'e qofti isin arguu yoo barbaadan my contact irra kaa'attan. Akkasumas namni hundi isin nu arguu yoo barbaadan jechuudha. Kunoo asirratti everyone ka jedhu kanarra ni kaa'atu jechuudha. Amma of duuba deebitu. Sadaffarratti kan isin argisiisu hordoftoota kiyya yeroo namni Imo irratti waa isin erge yookaan waa isiniif barreesse dhossaan laalu jechuudha. Osoo namni sun hin beekin dhossaan asii ilaaltanii namni sun isin ilaaltanii fi ilaalle adda isin hin beeku jechuudha. Saniifuu osoo asii hin baane read recaps ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kunoo akkuma asirratti foormulaa argitan hiriyaan keessa yeroo waa isiniif erge isin laaluu fi laaluu dhabuu keessan asirratti isin beeka jechuudha. Geengoo kana akkanatti samaawuu itti godha yookaan raayitii lama itti ibsa jechuudha. Kanaafuu akka namni sun hin beekne dhossaan akkamitti laaluu dandeessan. Namoota Imo walitti dhufeenya qabdan hundumtuu kan Imo waan tokko waliif ergitan hundumtuu akka argu yoo barbaadan everyone irra kaa'attan. Akkasumas nama lakkoofsi isaanii isin biratti seef tahee jiru my contact irra kaayyattan inni sun haa arguu yoo barbaadan jechuudha. Kanaafuu namni hundinuu akka nu agarre yoo barbaadan waan namni nuuf erge dhossaan waan hundaa'u ni ilaallaa yoo barbaadan nobody ka jedhu